سنينجه يدبرناتي غمني غمدا مسلموني هندي وربارنا خمره هيجري مبارك ندبسنا انا لو ندفني حطوت ولا ورا ميديا هندي كيسا كالبوج حرام مالي جارس كيسي ديسي تبرا سلام بلو مانا درجات سيرجي تبرا جالام بوفتو بداتا موج مالا باكي ذني الباتا لسنين دبرو تاري دمي أفر نادو إراكا فتة دبده هندتو يو أكواري نمتي سنة إما بفكر واير دي هذا سريوان حاجراتو مسكين دي مالي سنغوري أي دبرا چون دي تيكو بزي سنين دبر واي نما يو حاسوتا مالي سن أماني خولان كن هندبرو سن كيف تاموج وبالله الكريم أنا أنت إسرا تكتين تسا ندبت تكتين تسا قال لا تعلو أنا أصوتها يجوين أجيسا ميديا رقباتها متى كنوا جارتي كبا إلمو كبا إلمو تيمي في جنتها وصوتين قباتها تنهي متى هين فنسانا ساكلا تعلو وشانتو يو تعتفين تتي يون تاري مالبايتي ميديا رقبتها ديمتي ألباتي ناتو عن لبدات بالا كيوان وانا مني بيكان جلسو نمان عارفنا ilmoo namaati miti harra yoo fuudhe mina gabba yoo taana mataan hojii raachuu ta'uu baana muka hudduutti naquudha kiftaam xifli zigir warabbuka dullaa kanaaf jire rabbiin nadhoo dhiirsa bulchamoo isin nama bulcha mina abbaan siloon ichimo gabbaata himatti as jala jirtu kun ona haadha geettu wasakni tun ndee maal jechuu keessani akkami yaaduu keessan dhiisaa mucaan miskiina haa jiraatu أنا رمبيتن أنا رأيت دياتن أنا رأيت إفاني قدينا دبسنا وبالله الكريم إن نوش على أنا رأيت النتيجة وادا وري هندي أثر قبائي قذي ركبو قذي ربي لما كانت تكاكتا قذي إذا ركبو إسيناتي الموتون أنا رأيت إفاني ردوانين مبارك ركبو إذا تردت والبرن نخيرو أنا رأيت إفاني نقبنا هناتها شو اللبدات Oromummaa keessa irraa mul'adhaa hudduu harree seenaa ayaa gabaachuun maayini uummanni wasakni kun wasaka waa'ee jaarsaaf jaartii yoo gabbaatanii haasoftan hin qaanfattanii qaanfadhaa hin dabbara isinillee warri as keessa jirtan ganama gabbara galbaataniitiin waan nyaattan waan dhugaatan miidiyaa irratti minnaaginaa isin jala saalfanne warri kaayiroo jirtan gabbaatanii waan nyaattan waan dhuudan miidiyaa irratti albaa'inaa rabbi sodaadha yoo namni qaama isinitti mun dhageettan yoo namni isinitti bilbiluun dhageettan ta'ut abbaa yoo barbaade shayxaan haa fuudhu yoo barbaade dhagaa haa fuudhu yoo barbaade nama haa fuudhu dhiisa abbarran beeytanii ka abbarra beeku dubbisna sanaa ta'uun dhufne Saruma gaafanna waa bareedin. Baba. Aywa. Charge chufate. Lama fawsan de. Iddaaytun lagu sadi turuftee dhumee jira. Galee ol kaasa dinaata ukaare. Amma shari'aat shabuyaa تبيني فتي خازامة أستاذ واجه تو شارجي نجلا شوفته سكيت تكو كيسا كاية سيمي كيسا بعدين هاي نجلا أول كاسة كافتني إيه أول خاص مين كافنا كله أستاذ كافنا كارين تولي كله را لا سنوما كافنا وابريدين جيسا ميركاني فجورا إيه أستاذ كافتني كافتا لغاجر فراول ترى درا لما أبا من غيرتي وجي ولد ديفيد سني ودو لغو سدي ستين دومي سديف فتي ولد ديفيد أمو لغو سدي ودو ستين دوفين مو إيجا لغو سدي ست دوفت بوداني نجا ولد ديفيد بكرة ولا جيش الدنو بس
dubbadhu deebi. Irra deebi. walitti aarree jennaan bakka hojii deeme Midhaguu. bakka hojii gizee deemu sani sagalee naa qabee si dhalaaqee naan jedhe callisee sagalee madaquma callisee ittiin deebisne deebii طيب. akkas naan jedhee fudhachanirraa akkasuma agarru mucaa haqqaa'uma dubbisaa na dubbisa baatii takka bichaa dalagee deebi'ee hojii galee jennaan hojiiyyuun deebiin dhaga'uma ture achi booda Jechuun nagumaa walitti deebitanii jidduu kanatti osoo laguu sadi sitti hin dhufin nagaa walitti deebitan jechuudha. baatii takka bicha inni naan jedhee baatii takka bicha bakka hojii itti naan jedhee sanuu anaa torbaan ga'ee jedhee guyyaa 26 dalagee dhufee jennaan naga'uma walitti araaramne lammata immoo isuma yaa'iin amma irratti ta'e kanaaf. Taayyo maa nu galee jedha dubbiin kanumaa reediin jee mirkanaa'ee jedha. Maaliif odoo laguu sadi hin dhufin deeffate ta dura. Shari'aa dhageessanii mi dubbii? Reediin lammaffaa eegee ishee booda immoo iddaan jala dhumee jiru odoon deeffatin. Akkasii reedi. Reedi jedhee isaan illee magaafadha. Jira jirti. Zainab ata lammaffaa eegalee kan agartuudha baatii Lammaffaa dhageeffadha ona isinii gaafataara. Oi Zain. Maal jedha Dhageeffadha kuraan dhageeffadha duutuu goraamee jirta. Zainab akka lammaffaa kana eegalee hiitanii agartuudha. Baatii sadii findee afuraffaa torbaan keessa jiru. baatiin laallu ammaa waliigala laguun sadii dhuftee jirti. Haganu. Yeroo sadii laguun si dhuftee jedha. Ani kalaa taa'etti sadii himaa ani tokko baatullee sadii hima kalaa sadii baatii sadii deemee caalaa. Baatii sadii caallee jette. Laguu sadii dhufee jira jechuusiiti. Akkasii miira yaa'u sheeriyaadha. Ifa baasii himi xurii laguu sadi dabarsitee siin jedhanaadha firoo. Ittiin asli. Baatii miti. Yeroo sadii turuu laguu sitti dhufee siin jedhan baatii miti. Asli kuma sagalee kakkalmee. Tayyee. Kooya sagalee qaqqabu. Bar kanaaf keessa kenna reefu laa warra kana kanaaf keessa kenna beekta. Kanaaf keessa jennaan. Inni jedhanii maal godhame? Baatii sadii guyyaa torbaani. Okay. Sheekota ina maal seetan beektani? Dubartii baatiin itti dhufa baatii midhami wayiin itti dhufa hin beektani. Haadha biroo immoo xiqqashoo hin dhukkuba. Erga inni si hiike jedheeni baatii sadii torbaan tokko. أعوذ بالله من الشيطان Ashama harka fuune akkam jirtu ilmaan Oromoo tana addunyaa tana irratti argamtan kaabaa fi kibbaa fi keessaan alatti hundi keessan viidiyoo tana sheer godhaatii nama silaa faayidaa qabu nama silaa dubbii dubbatan furmaata itti godhuu danda'u biraan gayaalsiin jechuu barbaade. Duuba dubbiin tiyyastan qabadhee gad dhufe na baasuu baattullee waliin itti ilaalla. Mucayyoo reediin irratti fuudheetiniin ammaan tana Oromoo ciisa dhoggitee halkanii guyyaa isaan haasoysiisaa jirtu san akkasuma anallee garaa nyaatti waan ta'eef mucayyoo osoo ija qabdu osoo gurra qabdu garteetiniin gadhiisee biraa deeme san naffuudha. Anatu jira naffuudha. Akka itti wal nuqunnamsiiftaniitiin anaafisii bakka takka kaa'uu dandeessan tanatti akka furmaata taataniin barbaada. Viidiyoo tanammoo nama viidiyoo ciree itti taphatu otoo hin taane nama furmaata qabu biraan akka geessaniin barbaada. Tun dhaamsa kiyya Oromoo. Viidiyoon tiyyammoo nama bira ga'uu hin dandeessu. Viidiyoo tiyya billaalee keessa sheer godhaatii nama biraan gaya. Namni viidiyoon tun si qaqqabdee jirte dafiitii yeroo gabaabduu tana keessatti madaa obboleettii teenyaa tana akka fayyisnu akka waliin bakka tokkotti argamnu jechuu barbaadeeti. Bas kana tun immoo dhaamsa kiyya. Dhiiraa fi dhalaadhaan biran darbiniiti nama faayidaa qabu biraan nagayti. Nama silaa bu'aa qabu biraan nagayi jechuu barbaadeeti. Nama silaa dubbii kana furmaata itti godhuu danda'u. Si sobeetii miti soba sitti hin fakkaatin. Akkasii siin jedha inshaallah wal arguu dandeenya.
mana nama silaati beekamaa ta'eetitti nu yaamtanii akkasitti waan jiru waliin nu dubbisiisuu qabdanii siin jedha kalaas gadhiisee mi gadhiise hiika jira miti kalaas duuba waan akkasiiti walitti dhufnaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abbaa manaa keetii barbaadadhu maqaa obboleettii kootii waamin amma irraa kaasi eesse amma immoo akkasi an akka maqaa obboleettii kootii waamne ergasii illee yoo ati ajjeefte gumaasiin gaafa dhusin jeeti bucuusii qeessi obboleettii kootaa qabnaan si gaafatama ummanni miidiyaa si argeera waan ta'eef wallaahi lafattis seeraanis humnaanis sin gaafadha fakkaatota keen gaafadhaan warri obboleettii kootti duulaa jiru gaafadha bucuusii qeessi irraa cabna hubadha akkasitti amma immoo akkasitti hin deebi'e jechuudha erga geessiteetti nagalchite erga geessitee reedii isa biyyii gootee reediin kee itti gurgurame reediitti obboleettii isaa gurgurate isa itti miti bagan gurguradheema mara koo qaba natti dhufe malee tan deeme mana keettan fide moo mana koo dhufe mana keen fide moo obboleettii koo jaarsa keetu siree irratti dhiisee mana koo dhufe na gaafate osh tokkoon kee taa'i gadi haqan qabaan nanaasaa waan barbaade jaarsa keetu mana koo dhufe moo ana obboleettii koo harkifatee mana kee dhufe moo xuuxoo hoosisee dhabbaa mana keetii mana fidee hin diraa of isaan fachiisinattis taa'i gadi of kabachiisi dubartiin kabaja qabdi nama si gorsu dhabde hundinuu akkuma keetii warra miidiyaan si guddifachuu barbaadu malee atis warra sitti mattes warri gadi beekarraa haasa'us kan akka waliiti malee utuu gorsi wayii jiraate namni si gorsu jiraate si gorsa keessaan dhufe lakki akkasii miti of isaan fachiisini mee reediin keenya itti haasofna isas maqaan balleessinu jarri sun illee alagaadha ilaaga dhugaan sitti maan akkan akkana jedhamu hin beeka ka jarri sun alagaadha wattiin dawwalin jarri sun alagaadha mubaarakis dantaasaati intalattiinis dantaasiiti isa keenya Free ready Adam, free ready Adam. Nemu jaartii fu'aad wanni ati fuutuuf takka illee hin jiru. Gurratti si calawu. Hin fuutu jaartii fu'aad. Shamarri guuttee jirti Kaayiroo keessa. Dubartiin guuttee jirti Kaayiroo keessa. Yoo barbaachisaa ta'e ta barbaanne laallee sitti fuuna malee hin fuutu, hin fuutu, hin fuutu. Hin fuutu jaartii namaa. Maaliif fuutama? Maaliif fuuta jaartii fu'aadii? Kunoo ragaa qabatamaa laal. Ragaa qabatamaa ila argaa jirta laal. Jaartii fu'aadii maaliif fuudhama reedii? Never. Down Mubarak Musamma. Way ummata gowwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beka ko bashasha ko kabajjama ko jaalatama ko Kaayiroo tana deemtee dhagayeetiin mimmaan qabachuu dadhabe beekaa ko dhugama agar wanni kun Kaayiroo tana deeme bakka kana deeme kan natti himanii yeroo jedhan akkamitti si dhaqqabachuu dhabe ka jedhu sadde onneen na qabse yaa beekaa ko malabbaa kiyyaa siif haa ta'u I am so sorry I swear to God I am baay'ee gaddu because you respect nafar maal jedhama Anna dhafaateen kunoo haala kanaan jaalala si qabduu fi gateetti si amallatteef baay'ee gadda cimaa keessa jirti himimmaan see qabachuu dadhabee jirti Oromoo beekaa fooloo godhaa fi hundi keessaniyyuu fooloo godhaa duwiit godhaa viidiyoosaa guddisaanii akkaawuntii isaa akka Kaayiroo dhufteetiin inshallah yeroo gabaabaa keessa Kaayiroo dhufteetiin sitingi wal goonu abdii qaba I am not abdii kutachuu naaf galatoon beekaa ko Fakkii haa ta'u waan jettu qabdaa? Beekaadhaa fooloo godhaa beekaa koo tokkicha koo miskiina koo gittara koo waa hunda koo I miss you. Akkasi bakka fooloo godhaa gaa'is hundi keessaniyyuu.